Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu hojii turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattii gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduu jalqaba. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen maqaa misooma piroojeektii haaraa buufata xayyaara Aabbuu Seeraatiin ummata qe'ee isaa irraa buqqa'een wal qabatee mormii dhageessisee jira. Maal jedhee kan jedhu tokko lama sadi jennee qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti lollee har'a bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bal'inaan gaggeeffamaa oolee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa oolee irratti waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaattillee maaltu jedhame kan jedhamu qabannee jirra isin biraan kenna. Oduu biyya alallee qabna. Biyya alaatiin Ameerikaan Iraaniif waamicha marii dhiyeessite jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isin biraan kenna. Akkasumas Suudaanis naannawa daangaa Itoophiyaatti haleellaa raawwatteen lafa Rapid Support Force jala ture qabatte jedhamee jira. Dabalata isallee isin biraan kenna. Isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen ijaarsa buufata xayyaaraa haaraa Aabbuu Seeraa mormee jira. Ijaarsi buufata xayyaaraa Aabbuu Seeraa haaraan shira hedduu ka of duubaa qabu jedhee jira. Inni tokkoffaan Oromiyaa kukkutuu fi xiqqeessuudhaaf hojii hojjetame yookaan piroojeektii gadi dhaabame jedhee jira. Oromiyaa diiguuf piroojeektii diriirfame jechuudhaan mormee jira. Inni lammaffaan maqaa misoomaatiin qonnaan bulaa 3,000 ol gandoota 7 irraa buqqisanii diimoogiraafii uummataa kanaa fi akkasumas naannawa kanaa jijjiiruuf hojii hojjetamaa jiru jechuudhaan mormee jira. Inni sadaffaan qonnaan bulaa lafa isaa irraa maqaa misoomatiin buqqa'e beenyaan hin kaffalamneef muraasa isaanii mana jireenyaa waan kennaniin fakkeessuuf baay'ee isaanii immoo badhe irratti dhiisanii jiru. Wantoota hojjetanii ittiin jiraatan akka hojjetanii ittiin jiraatan haalli mijate hin jiru badhe irratti bittinnaa'anii jiru. Kuni ta'uu hin qabu jechuun ibsa isaa keessatti mormii isaa ibsee jira. Oromiyaa maqaa caasaa kilaastera jedhuun kanan dura bakka hedduutti kukkutuuf yaalanii ture hin milkoofne ammas wanti raawwatamaa jiru kanuma. Oromiyaa bakka hedduutti kukkutuuf hojii hojjetamaa jiru keessaa inni kun tokko jedhee jira. Kuni akkuma jirutti ta'e Oromiyaa kukkutuuf yeroo ammaa kana hojiin hojjetamaa jiru ifa galaadha. Naannolee ollaa Oromiyaa irratti duulchisuudhaan naannolee ollaa irraa humna guddaa namoota nagaa irratti yookaan jiraattota irratti duulchisuudhaan haleellan irratti raawwatamee lafa isaanii irraa buqqisuun yeroo ammaa kana naannoleen ollaa alaabaa mataa ofii lafa Oromiyaa irratti dhaabataa jiru. Lafa Oromiyaa aanaa haarawaa taasisanii moggaasaa jiru. Uummata ofii fidanii irratti qubsiisaa jiru. Kuni gocha tibba kana baha Oromiyaa kibba Oromiyaatii fi kibba baha Oromiyaatti raawwatameedha qabatama jiru. Yeroo humnoonni naannolee ollaa naannoo Oromiyaa cabsanii seenuudhaan namoota nagaa irratti haleellaa raawwatan mootummaan naannoo Oromiyaa wanti inni dubbatu hin jiru. Wanti uummata kana baraaruuf inni raawwatu tokkollee hin jiru. Kun immoo qabatamaan Oromiyaa kukkutuu fi xiqqeessuu fi yoo danda'ame immoo balleessuu fi hojii hojjetamaa jiru ta'uu waan agarsiisu jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo mormatee jira. Uummanni Oromoos gocha kana dura dhaabbatuu fi Oromiyaa fi Oromollee baraaruu fi diddaa isaa agarsiisuu qaba jechuun waraanni bilisummaa Oromoo waamicha taasisee jira. Walumaa galatti ibsa isaa keessatti qabxiilee kanneenii fi kan biroollee kaasee buqqaatii fi akkasumas beenyaa dhoowwatuu fi uummata badhee irratti bittinneessuu maqaa misooma buufata xayyaaraa haaraa Aabbuu Seeraatiin wal qabatee uummata irratti raawwatame mormee jira. Akkasumas misooma kana dahoo godhatuudhaan Oromiyaa diiguudhaa fi balleessuu fi sirri dhokataa fi xaxamaan akkasumas xaxamaa jiru akka dhaabbatu gaafatee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonilee hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'a bakkoota garaagaraatti lolli guddaan loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bakkoota hedduutti gaggeeffamee jira. Lixa Oromiyaatti akkasumas giddugalaa fi kibba baha Oromiyaatti lolli guddaan gaggeeffamee oolee jira. Akkuma ganama isiniin geenye lixa Oromiyaatti aanaa Anfilloo fi aanaa Eebantutti lola gaggeeffamee tureen miidhaan guddaan loltoota mootummaa irra dhaqqabu irra deebiidhaan odeeffannoo nu ga'e mirkaneessee jira. Loltoonni mootummaa hedduun hojiin alaa akka ta'anii fi hedduun akka booji'aman hedduun immoo akka madaayan hedduun addunyaa kanarraa akka godaanan akkasumas meeshaalee waraanaa hedduun akka hiikkataman odeeffannoon dabalataan nu ga'e ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixaa aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Gujii lixaa aanaa Aagaa Waayyuu ganda Ceekataa Kojowaa
iddoo addaa Injoo Kojoo jedhamutti haleellaa har'a barraaqan humnoota mootummaa irratti raawwatan hedduu madoodhaan adabe hedduu addunyaa kanarraa godaansee afur immoo jiratti harkaan qabee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma Gujii lixaa aanaa galaana ganda boorree bakka addaa Malkee jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa akka dhaqqabsiisa odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee kan madeesse jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Achuma Gujii lixaa gandoota garaagaraatti guyyaa kaleessa haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Aanaa Bulee Hora ganda Gaadduu Yabaa Siree iddoo addaa Gaadduu Dibbee Sonsaa jedhamutti haleellaa guyyaa kaleessa loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate irratti raawwateen afur battalumatti addunyaa kanarraa godaansu 3 madeessuu odeeffannoon nu gahee jira. Achuma aanaa Bulee Hora ganda Gorobaa Gololchaa jedhamutti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti guyyaa kaleessaa fudhateen 2 battalatti addunyaa kanarraa godaanse 2 immoo madeessuu odeeffannoon nu gahee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo kibba baha Oromiyaa aanaa Sirkatti tibba kana fuufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Guyyaa kaleessallee haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisu odeeffannoon nu gahee jira. Arsii bahaa aanaa Sirkaa ganda Heellaa Waajii iddoo addaa Qunnee jedhamutti humnoota mootummaa ganda 3 irraa walitti dhufuun qindoominaan socho'uudhaan saamichaa fi reebicha raawwataa turte irratti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiise jedhee jira. Ganda Soolee Digaluu akkasumas ganda Gunaa fi ganda Heellaa Waajii irraa humnoota walitti dhufuun saamicha raawwataa turte irratti haleellaa raawwateen hedduu irratti miidhaa qaamaa fi akkasumas kan lubbuu kan dhaqqabsiise ta'uu fi meeshaa fi qabeenya yookaan midhaan isaan saamanis kan gachisiise ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Kaabaa aanaa Dagame iddoo addaa Alidooroo jedhamuttis tarkaanfii fudhatee miidhaa dhaqqabsiisu odeeffannoon nu gahee jira. Utuu odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Odeeffannoo gara mootummaatti bakkoota lolli itti gaggeeffame kana wal qabatee argachuuf yaallee turre argachuu hin dandeenye yookaan immoo gama mootummaatti wanti jedhame hin jiru. Oduun itti aanu lolli kaaba Itoophiyaa marsaan biroo guyyaa kaleessaa jalqabamee jira. Lolli naannoo Oromiyaa keessatti waggaa 7 naannoo Amaaraa keessatti waggaa 2 fi baatii 6 hidhattootaa fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru furmaata odoo hin argatin kan itti fufee jiru yoo ta'u yeroo ammaa kana lolli biroo naannoo Tigraayin itti jalqabee jira. Lolli har'a itti oole humna qilleensaa kan deeggaramee fi mootummaan diroonidhaan haleellaa kan raawwate ta'uun gabaafamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee lola naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessa hidhattoota socho'anii fi mootummaa gidduutti deemaa jiruun diinagdeen biyyattii burkutaa'ee jira. Diinagdeen biyyattii akka malee gadi bu'ee jira. Kun ta'ee osoo jiru lolli biroo irratti hidhamee jira. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti lolli TPLF fi mootummaa gidduutti guyyaa kaleessaa kan jalqabe yoo ta'u lola guyyaa kaleessaa jalqabeen gama lamaan irraayyuu injifannoo himataa jiru. TPLF lola guyyaa kaleessaa jalqabee gaggeessaa jiruun loltoota mootummaa hedduu booji'e kan jedhe yoo ta'u mootummaan gama isaati lola gaggeeffame irratti ajajoota waraana TPLF ol aanoo 2 booji'e jedhee jira. Lola har'a naannoo Tsallamti jedhamutti gaggeeffamaa ture irratti mootummaan diroonii fayyadamuu yookaan haleellaa diroonii raawwatuun dhagahamee jira. Miidhaan dhaqqabe immoo gama lamaan irraayyuu hanga ammaatti ifa hin taane. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan Iraaniif waamicha marii dhiyeessite jedhamee jira. Ameerikaan Iraan irratti haleellaa raawwatuun lola guddaa addunyaa dammaqsuu dandeetti jedhamee sodaatamaa kan ture yeroo ammaa kana tasgabbaa'uun gara mariitti jijjiiramaa waan jiru fakkaata. Dhibbana Ameerikaan dooniiwwan gurguddaa waraana gara Iraan erguudhaan Iraan irratti haleellaa raawwatuuf qophii taasisaa turte. Haleellaa raawwatuuf qophii taasisaa turte cinatti dhiisuun Ameerikaan Iraaniif ergaa ifa ta'e dabarsite jedhamee jira. Kunis yoo marii barbaaddan balballi keenya maraadha jechuudhaan Iraaniin gara mariitti affeerte jedhamee jira. Baha jiddu galeessaa keessatti wal dhabdeen cimaan akka jirutti ta'e qondaalli ol aanaa Ameerikaa tokko Washington Teheraan waliin mari'atu qophii ta'uu ibsanii jiru jechuudhaan miidiyaan Al Arabiyaa Ingilish gabaasee jira. Balballi banaa kun immoo haal duree wajjin ta'ulleen hiramee jira. Akkasumas Open for Business illeen Ameerikaan hariiroo dippiloomaasiitiif qophii ta'uu ibsee jira. Dooniiwwan waraanaa Ameerikaa gurguddaan naannichatti bobbaafamanis Washington mariidhaaf dursa kennitee akka jirtu himee jira. Yaada mariidhaaf US irraa dhiyaate kanarratti gama Iraaniin hanga oduu kana qindeeffannetti deebiin kenname hin jiru. Waraanni bu'aan qabu Waaqayyo nagaa haa buusu jenna. Oduun itti aanu waraanni Suudaan naannawa daangaa Itoophiyaatti tibba kana haleellaa bal'aa raawwataa turuu beeksisee jira. Waraanni Suudaan naannawa daangaa Itoophiyaatti haleellaa bal'aa tibbana raawwataa tureen
Naannawa daangaa Itoophiyaa amma dura humna Rapid Support Force RSF to'atamee ture deebisee qabachuu beeksisee jira. Haleellaa bal'aa fi cimaatti bana raawwateen humna Rapid Support Force RSF irraa naannoo daangaa Itoophiyaa Alsilki jedhamu kan bulchiinsa Biluunaayil keessatti argamu deebisee to'achuu beeksisee jira. Tarkaanfiin kun lola ebla 2023 irraa eegalee Suudaan keessatti itti fufee jiru keessatti jijjiirama haaraa akka ta'etti ibsameera. Lolatti bana naannaa jedhame kanatti gaggeeffamaa ture irratti lammiileen biyyoota garaagaraa irratti hirmaatu Suudaan himattee turte. Lammiileen Itoophiyaallee keessa kan jiran ta'uu himtee turte. Lammiileen Suudaan kibbaatii fi Kolombiyaallee lola naannawa kanarratti tibbana gaggeeffame irratti hirmaatuun booji'amuu Suudaan beeksiftee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Hanga deebinee wal agarrutti nagatti nu tura.